السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota amantaa musliimaa maraanuu baga ayyaana Iidal Fixrii kan bara 1440 takkaatti nagayaan ittiin isinin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun kan daawwachaadhaa jirtan chaayinaalii keenya. Arraan tana sagantaa ayyaana Iidal Fixrii kan galgala arraan tanaa jechuudha. Jala bultiisaa sababeeffachuudhaan magaalaa Dirreedhawaadhaa gandoota mara keessattuu sagantaan adda addaa qophaa'aadhaatti jira. Nuti sagantaa kana isin biraan gahuudhaaf istiidiyoo keenya cufannee meeshaalee keenya qindeeffannee baanee alatti argamna. Imala irratti argamna. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa kana gandoota hunda keessaa imaluudhaan jala bultiin ayyaana Iidal Fixrii kan bara kana maal fakkaata kan jiru guutuusaa walitti qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa kana qindeessuudhaan isin biraan kan gahu Sool Istiidiyoodha. Sool Istiidiyoon akkuma beekamutti teessuma isaa ganda lagaarree godhatee hojiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan beekama. Keessumattuu hojiilee cidhaa, hojiilee guyyaa dhalootaa, akkasumatti illee eebaa, dookumantariilee gaggabaabaa, fiilmii diraamaalee gaggabaabaa fi kan kana fakkaatan danuu hojjechuudhaan beekama. Arraan tanaas sagantaa kana fakkaatu isin biraan gahuudhaaf hulaa keenya cufannee baaneeti jirra. Ka'umsa keenya ganda lagaarree godhachuudhaan gandoota akka ganda gabaree, maskii bilaal, caatara ammistanyaa qafiira gandoota akka koonelii fi gandoota sagantaan kurfiin kun itti qophaa'aa jiran mara keessaa imaluudhaan namoota waliin haasawa gabaabaas taasisaadha. Bagettiin singee bagettiin nugee jechaadha. Wal faana kan turuta. Isinis nu hordofaa nu faana turaa isinin jenna. Irra deebuudhaan ammallee hordoftoota amantaa musliimaa maraanuu bagaa ayyaana Iidal Fixrii kan bara 1440 takkaatti nagaan geessan isinin jechuu barbaanna. Eid Mubaarak wa alaynaa wa alaykum.